Baankiin Siinqee baankii qonnaan bulaati, baankii horsee bulaati, baankii dargaggoota keenyaati, baankii uummata Oromooti. Kun cimeetti fufa. Poolisii baankii naannoo keenyaa ta'ee cimeetti fufa. Warri kanaan dura baankota biraarraa komishinii nyaachaa qabeenya keenyaachi baankota bira kaa'aa turani nu keessaas muufataniiru. Maaliif komishinii sitti hafe kaa? Liqii itti fudhataa turan qabeenya nuti qabeenya uummata Oromooti. Amma qabeenyi keenya baankii Siinqeedhaan socho'a. Hojiin hundumtuu baankii Siinqeedhaan hojjetama. Isa isarraa argame immoo uummata keenya liqeeffata. Dhalarraa baankii bilisa tajaajila bilisa ta'e baankii dhiyeessaa jirudha. Kanaan amma biiliyoona 25 biizinasii xiqqaadhaaf dhiyaate jennu kana bara dhufu biiliyoona 50 biiliyoona 100 biiliyoona 300 400 guddisaa deemnee ce'umsa olaanaa fiduun nurra jiraata jechuudha. So gama dinagdeetiin waggoottan darban ce'umsi olaanaan naannoo keenya keessatti taasifamee jira.